Mallayni nuu kafalam hinjiru, wanni nuu kafalam tunjirtu, wanni nuu kafalam tunjirtu. So wanni nuti sagalee taanuuf saba keenya qofaa'e dhugaa sabaati. Namni dhugaa sabaa dubbatu yeroo kamiyyuu injifataadha. Wadalloota Oromiyaa bakka buuna jiru harroota. Osoo ummanni keessan beelaan dhumu jiru, osoo ummanni keessan ukkaanfamee fuudhamaa jiru, osoo ummanni keessan daandiin itti cufamtee daandiin tokko osoo hin hojjetamini baadiyyaa keessa namni gibiraan gidirfamaa jiru, osoo ummanni keessan gartee nagee dhabee amata 8 guutuu shoorarkaawaa jiru, ati arba jettaniin si'eele. Bineensa fuula arbaa fakkaatu sana fuula arbaa kaayyatee ichi taa'eeti ati arba yaa abiyyi jaansi. Oromiyaan bakka bu'aa achi keessaan qabdan caffeen duraanuu jirtu federaala keessaa isin qabdanii jechuudha. Fakkaatota dura dhaabbanne kijibdoota daldaltoota siyaasaa dura dhaabbanne waan hayyoonni keenya dalagu jiru beeytanii. Wanni abiyyi dhagahuun barbaanne wanni abiyyi yaa rabbi osooniin hin garre najjeesi jee du'aa fi godhu tokkummaa Oromootii fi Amaaraati. Tokkummaa sabaa sablammiiti. Amma laalimee wanni faarsee bulaan TikTok irraayis Facebook irraayis wanni isaan jaanfannoo jaawar fannoo sheekaa butaa fannoo maarreen fannoo ergamtoota fannoo wanni isaan haasawaansanii jechuudha. Oromoo tana madaasan tuqu Oromoon amma bira kuttee jechuudha. Daldala siyaasaa akkasii gubnee ganne jechuudha. Amaarri lammii Itoophiyaati. Oromiyaa teenya qabanne woboo teenya jabeeffanne sigala yoo dan barbaachise Itoophiyaa wajji mari'annaa jechuudha. Arra warra lubbuu sii kennu qabda jechuudha. Warra ololaan lubbuu sii kennu osoo hin taane warra hojii lubbuu sii kennu qabda jechuudha. Warra kufee kufisu jiru jira jechuudha. Arra woboon sulultaa jalaa kufee kufisu jira jechuudha. Bakka namichi irraa haasa'u san tulluu honxooxxoo gubbaa dhaabbatee gaxeegaa jechuudha. Ittiin qophaa'amne obsaa jee hayyoonni dhorku jira malee xumuratti godhuu danda'a jechuudha. Oromoon amma sadarkaa arrarra jiru boonee dubbachuu malee sadarkaa booyee PP jala kufu hin jiru. Nageenyi inni barbaadu, nageenyi inni lallabu koota harka kennadhaa jechuudha malee siyaasaa deebii siyaasaa akka sabni sun harkatu hin barbaadu jechuudha. Geetaachoo Raddaa fa'aa Geetaachoo Raddaa fa'aa fakkeenya fudhata. Geetaachoo Raddaa kan Tigreen firraa ariite. Katigree bira ari'an. Katigreen naannoo isaa keessaa baafte. Booji'amtoota ka Gabratsiyoon faana eega achi ari'an Finfinneetti hafuura fudhate araaraan dhufee siin jaqaallichi kun. Sanyii faa warra harka kennatee gale. Warra sadarkaa naamusummaatiin waraanni bilisummaa Oromoo of keessaa baafnaa. Asi woboon hundiiftuu dafnee harka kennana jee gantoota warra gale aangorra jiran jee lakkaawwataa jechuudha. Maaliif ifiifuu gantuudha jechuudha. Ifiifuu booji'amaa wayyaaneeti inni booji'amaa qabsaawaa seeyaa jechuudha. Qabsoon dhugaa garuu tagartee caanneen addi bilisummaa Oromootii wajjin mari'adha jettee asii ceetee jireette. Asii distii meeqa bilcheessite mindinoo takka bichaa yaa'aandi distii ayballam jeeni barama. Distii takka qofa nyaachuu dadhabne jeeni. Distii takkitti taajura buufata Jabuutillee kunoo Suudii Arabiyaan nu booda dhufee nyaate jeeni. Abiyyi ajanduma uumee lolatti nama oofuu shoorarkaa si kaa'uu bakka ajandaa sii baasuu malee wanni inni haasa'u hundi kijibaa deemu. Ummanni Oromoo, hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo dhugaan isin iyyaa baatan, dhugaan isin dubbachaa baatan, arraafaan sheexaantichaatiin namaan hanga Oromoo fixe, namaan hanga Wallaggaa fixe hin qabuu je. Haya Shawaan hin dabalamne, Arsiin hin dabalamne, Gujiin hin dabalamne, Booranni hin dabalamne. Sigale Oromiyaan guutuu hin hammannee jechuun lolli Wallagga keessa ta'e qoftiin dhumaatii Tigraay gudeeddiin Wallagga keessa ta'e qoftiin gudeeddii Tigraay buqqa'uun beela'uun dhukkubni ummata fixuun Tigraay ta'e caalaa Wallagga qofa keessatti qateetu dachaadhaa. Amma warra miidiyaa irra deemee karaa nagayaatiin haasoyinaa maal nagayaatiin haasoyinaa maarree Oromoo biyya bulchaa harree Oromoo biyya bulchaa warra jiru kana gubaa gataa firraa oofa. Gubaa firraa gata wanni nagayaan
haasawa mun jirtu harka kennadhaa jechuun nageenyi bilziqinnaan nagayaan dubbannaa hoottaa jechuun harka kennadhaa aangoo takka takka isiniif kenna bar marroonfaan Tanzaaniyaatti aangoo feetamu maallaqa feetamu waan barbaadan isiniif kennina Ameerikaanuu jettee Ameerikaa harka darbanii bar amma waraanni sanyii wajjii gale dhugatti eeysi jirame gullichi dheengee eeysi jirame hogganoota gurguddaa sadarkaa olaanaa hawabootu namicha kana gale diina raasa eeysi jirame arra gullichaa fi sanyiin ka du'ee ol ka jiruu gad yaa rabbi maana uumtee keessa jiraachuutti hin jiran nama keessa gabba'uu hin danda'a fira gaafachuu hin danda'a mootummaan fitti hin dhiyeessitu maqaadha aangoo qaban waajjira yoo seenan namni dubbisu hin jiru namni itti dhiyaatu hin jiru waan isaan keessa jiran eessumaa bosona biiroo keenya ka bosonaa tiinuu baafte jedhanii waywaachaa hin jiran saniifuu ummata keenya warri gartee asirra yaatanii galaana diimaa fi duudeema misooma biyyattii dura dhaabbattanii wallaahi abiyyi galaana fidu hin jiru galaanni inni sii fidu galaana dhiigaa diimaa ilmaan kee gannaqu ajjeesisiisu mana barumsaatii guuree sigale waraana dhumii hin qabne ka ija dhabe wallaanu harka dhabe wallaanu madoo wallaanu sigale maatii raayyaa ittisaa hin gargaaru sun dhimma isaatii miti خدو اتراشة تكدربه خمداي في الرأي جراس هركسوقه تقول ومني خينياس يرون دو دبيتنا اسمتين ديبه جولين تينيا تمدرو غورتن اي سجرتي يودو ابونيا دو اي غوني اولنا يو جراتي مو يو مدايني ولاننا يو جراتي سلكين دبفني يا دبانا جادي بار غدا اسلين جچو جرا نوتي واتكاس سنرام بربان amma hojjettoota mootummaa mindaan ka isinii dabalansa way qarshii takka nuu kennu jirtani gaafa mindaa san baanee isinii mormine warri mindaa mormu ergamtuudha biyyattiin mindaa dabaluu hin dandeessu biyyattiin rakkoo keessa jirti anuu silaa mindaa akkanaa dabalaniin fedha obsaa biyya ceesifna hetetetetete jee isinii kijiba nuti isiniin jenne diddanii isinii mormine amma mindaa dabalanii amma sadarkaa amaara balaaleeffattu bira hin jirtu sadarkaa tikhiree balaaleeffattu bira hin jirtu diinni kee guddaan bineensi si nyaachuu jiru 4 kiiloo jira abiyyi akkasi nyaachuu si ajjeesuuf aangoon qabachiifne akkasi buqqisuuf aangoon qabachiifne akkasi gudeechisuuf aangoon qabachiifne akka hayyoota kee kaan ajjeesi kaan biyya aree kaan hidhuuf aangoon qabachiifne akka abbootii gadaa fuula kee dura rashanuuf aangoon qabachiifne jechuudha akka nageesii buusu akka diinagdee si sirreessu akka daangaa keessii kabachiisu akka gaafilee oromoo takka lama sadi ta oromoo qofa osoo hin taane gaafii sabaa sablammiin qabdu takka lama sadi jee inni si deebisuuf kan aangoo qabachiifte kanarraa maaltu naa deebi'ee qofa laale